አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታና ደምቴ ፈልሜን ጀቻ ቱሬ ሞን ቱሬ ቱርተኔት አየ አቲ ደደብቴ ደሞ ማኔ ዲና ደማ ከተማን ቦደነ ሁንዲ ከኝ ሲዲስኔ ሞስ ኒፍኔ ሲቶሪ ኔ ደጠምና ኢፍሰኔት አየ ኔ ሰበባ አቲ ኑብራ ዱፉ ዲስቴፊ አኖቶ ኦዲዮ ቶኮ ወራቤ ረቶት ኢምቤኪኒ ኦዲዮ ሰና ቦደነ ማጌሲሳ ሜ ሰበባ አቲ ኑብራ ዱፉ ዲስቴ ጆሌ ሙስሊሞታ ጅቢቴ ዋ ሁንዱማዩ ማለከሲ ዱኩባ ቱሬ ሜ ማልታቴ አከ ማልከሰ ቱርቴ ሜ ዋንቶ ቶኮኑት ማልሲ ዱኩባ አከምታቴ ማልከሰ ቱርቴ يعني أما مثالي في أما فكينا سنجلد دفع يوم ندفع يورون سنجلد دفع جدو المتانكي يإرّاه باي ترى متانكي كبتشول لندندو كيسة تو ساعدي كيسة نجفتشون دندو سنجلد هاون دندو يورون سنجلد هاون وجهك أنا تينك ومتانكي يرانا بوبا نفوده ده موانتم ليس سنجلابا غارو جري كريستانا سنجلد مو أوجو جري كون أجلس كنا تطلع أوجو نمني مسلمة كون غير جلد زونا أرسا tole ani wana tamma natti nimne nasrati sigafata wana ni dobrati sagale ke dage mazburi nage fatta اللي جه فدا هي كجاي بعد فترة كده فاين جه فترة sirba sigage إيه qur'ana roban tu mon chufta na rona misitti banachiti indendau Quran indendau abadan Quran indendau Quran ni yo mana kisatti madamin gadis te yudise amma sin chuftu taytiya ishi dukuma malakasi dukube dubbatu dandeessa rakkoo qaba jechuun waan siqunname an dhageera waraabee sagalee nan qaba malakka jechuun yeroo maaltu akkasi wasaa ture dubbachuu dandeessa moo akkam wanti na dhukkubaa ture yaani dhukkubii kana akka gaafa dhukkubuu jedhu majammara abduudhumaan natti agarsiise dhukkuba wayii yaani baqa bufaanaa zaana kaa ture bifa gurraachanaa zaana kaa ture sanaan booda immoo namni kun hiriyaa kiyya fakkaachaa dhufee masqalaan laphee kiyya kanarraanu abjuurumarraa masqalaaf laphee kiyya walitti na rukutee rifaatuu yeroo sanallee na'ee rifadhee riba keessaallee utaalee kee iyyee aramnillee sheeka bira nageessee sheekni baqa quraana manatti qaree qoricha ምናምኒና kennee fudhadhee galee baqannaa sanaaf xiqqoon tiraana taayisee ammoo lammaffaa irratti deebi'ee qannaa sanallee ustaazaa Ameerikaan ayyuu gaafadheen ture mana namni keenya namni Itoophiyaa biyya Dubaay keessatti mana nama wanna kana namatti qara'u yoo beektee naafimi arabni kiyya mana nama Itoophiyaa barbaadachisi geessanaan jedhe jennaan ani beeku arabuma keetti nageessaa dhinnaan jedhanii mannaan dhiisee awwiilles keessaa waan qabu namni na fuudhee nageessuutti mana qalabaan jirasi. abjuu kana keessatti masqalii sana irratti natti bakka tokkoffaa sana inni dhiise lammaffaa kun irratti maatabiin masqalii kanaallee na keessaa ba'uu didee waanan taane na wasaa abjuudhaan yaani kaawwanna sana asirratti machuun atti ulfaata. Bakka sanaan booda uummata musliima kana dandeessisu. tole akka yeroo sana masqalii wayisitti rukutamee naan abjuudhaan naatee utaalte kaatee iyyitee mana akkasi geessanii achiiti mana yaa achi quraana sitti qaraamee deebi'ee san booda qophaa kee akka namaa sitti fakkaatee waliin haasaa turte moon turre nama lama wajjiniin haasaa ture nama lama wajjiniin haasaa nama lama tullee natti dhufee sana raffisaa bakka yeroon isin bira dhufee jirullee dhufanii adda na baasanii na sobsiisu anillee bakka akkuma namaatiin natti dubbatu anillee nama musliima nama kana jala deemuurra jira kana wajjiniin haasa'uun filadha bakka. Ayyee tole isa waa'ee kaanii ani sagalee waraabeera ishi waa'ee kaanii machuuna soraadha jette sagalee wayii ani tu'atiin beekii waraabeera yoo dhageesse booddee rakkoon qabu. Ayyee egaa otoo sagalee wayii isin hin dhageessin uummata yaa jamaata dhufee obboleettiin keenya kun nu jala baay'een keessuun yeroo nun asii marii goonu isheen jara bira oolti lakkiin dhiiqinii xuruu miti beekumsa sirrataa ganaa barachuu qabda waa baay'ee ishee gorsaadhaa turre dhiisi jennee jechuudha. Lakkii jettee yeroo meeqa ustaazna awwalis natti fakkaata ustaaz Ahmed Istoorii anis itti dubbadhee gaafni qanii meeqa yaadattoota asitti dhufee ori'ee lammata mucaa sana kalaasan gama kooti waan tokkoon jedhu dhimma ishee ta'ee isinitti dubbadheen jira. Gorsaas jedheen ture. Mucaan kun akka har'aa dhuftee taapha maal naan jettee keessaan na dubbisinaan jettee fooloo nagaatti natti fakkaata fooloo deebisettee. Fooloo godhanii keessaan bilbila kennaa kennite kenneefi waan akkasii natti himte kennaan indahuu borittiin qaxareen ture
wanti sun akka tasaa jijjiirame isinitti nima ishee buusee keetaniini innaa waa'ee ishee waan hunda natti himte jechuudha. Ammaan ishee buusetaniin waan sana waan dubbadheen san booddee odiyoo sana isinii bana ishee naagalatoomatii jala taa'ina dhaggeeffadhuu barbaadde tole. Hiwwasaanii waan isheen natti himtu anaatti dubbata. Halkan humnaan dhufanii akka waan namni waliin ciisuu wayiiti kan inni godhuuni. Sanarratti immoo namni akka waan waliin ciisuu humnaan qabanii nama lama ta'anii tara akka waan waliin ciisaniitti natti himte. Ani hojii koo waan ta'eef nan beeka hojii sheexaanaa akka ta'e waan hin beekuuf waggaa meeqa keessa hojjedheera waan ta'eef hihii jedhaan mana dhaggeeffataa dhufe. Guyyaas naan dubbatu naan jette dhufaniiti naan dubbatu namni fuula jaraan argu fuula jaraa hin argu garuu naan dubbatu halkanis yeroo dhufanii naan ciisu dhufan fuula jaraan argu kanaa gadi malee na mormaa gadi malee naan jette. Nan beekan akka seexaana ta'e waan hin bareef ishi jedheeni gaaf tokko tuun dubbadhuuti jette dhufanii araboonni eenyu waliin dubbattanaan jedhaneennaan namaan hin dubbadhanaan jennaan namni si biran jiru naan jedhanii na biraa deemanii jette jarri dhufanii waliin guyyaa hin haasofsiisuni waan naan jedhan jarri yeroo irraa dubbatan maal akka jedhanii dhaggeeffattu tole ganaa sagalee sa'aatii tokko wayinis ni bana yeroon itti qaree jechuudha mucaa kanatti. Innaa achi yeroo isheen as nu jala dhuftu bahaa hin baasuun asitti seexaanonni sun akka isheen teessinuun hin dhaggeeffanne jara jala moo teessi akka dhaggeeffattu taasisuun. Anaanu maal akkanaan jechaa turan seexaanni waa'ee kee biyyatti waa'een koo maal akka jedhamu biyya keessatti maatiin ijoollee maal akkanaan jechaa jira waan dubbatu hunda dhaggeeffattu ammaa sirraati. San booddee utuma naasofsiisuuti mucaa kana ishuma utuu naasofsiisuuti viidiyoon naa dawwali mee jedheen. Viidiyoon naa dawwaltee dafqirra cite xabbi jedhee dafqirra citee jennaan maal taatee jedheen na dafqisiisaa naan jette. Otuma jedhuuti jijjiireeni seexaanii naan haasa'uu jammare. Sasila ishee faana nagaaso. Isheen immoo akka viidiyoo bantii naa dawwalte iyyuu hin beektu dhumarratti dhaggeeffattu sagalee naan itti qaree kee rifattee kaatu isheen. Eenyu viidiyoo sitti dawwala akkatti viidiyoo naa dawwalte jettee naa ishee rifattu jechuudha. Innaa achumaan quraana itti qaruu jammare tokkoon lafuu jammare sagalee sana waliin dhaggeeffattu sagaleenis ni bana ishraa yaaqu. Sagalee qofa dhaggeeffattu ani hin dubbadhu sagalee dhaggeeffadhaa. Sagalee sa'aatii tokkoof wayi. Gidduutti ibsa barbaachisa ibsa isinii kennaa jechuudha. Naa eeyyamtee naan sagalee kana kan dhaggeessisu nama wayiitu maal godhaa taarikii kana isinitti madura waan jinnoonni sirraa dubbatan dura utuu hin dubbatiin dura nama wayiitu kiristaana keessaati ishee jaallate dura biyyatti wal arganii ishee jaallate san booddee mucaan sun isheedhaa jedhee muslima ta'ee ture. Obboleettiin isaa immoo lakkii akkamitti durbatu musliima kiristaana ta'a malee dhiirri akkamitti durbaadhee muslima ta'a jettee isa deebisiistee ishee kanatti immoo birriidhaan hojjechiiste birrii 75,000 dhaggeeffatu booddee Itoophiyaa kaffaltee itti hojjechiiste akka ishee dhaqanii jinnoonni kun kiristaana godhanii fidanii dhufan abjuudhaan akkamitti akka masqalii irratti rukutamee waan hundumaatti dhufanii akka abjuu fakkeessanitti godha hunda dhaggeeffattu maqaa eenyu kana kan itti hojjechiise eenyu faati warri keessaan illee kiristaana ta'anii jana jala turan maqaa isaanii dhoofsisu jedhee dhiise garii maqaa dhoofteetti warra tiktook irra jiru jechuudha garii dhoofsisee garii dhiiseera. Abeet naam tafabbal. Ustaad dhiifama takka waliin namoota kuma tokko tajaajila jirtu wanti kuni namaa fi ergaa guddaa waan qabuu fi namoota sadarkaa shahiidee qabdi dubartiin gartee dhalarra duute guyyaa silaa rabbiif shukrii galchitu isiin gartee qullaatti deemti guyyaa silaa shukrii galchitu isiin bid'aa dalayti ta gartee opereeshina godhanii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa lubbuutti deebise kasilaa yoo fedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wayita garaa baqeessan sana achumaan hambisuu danda'u laakiin galanni isii galanni ati rabbiif deebifte shayxaana gammachiisuudha ta'e galanni ati rabbiif deebifte horii rabbii subhaanahu wa ta'aalaa sikkanne israafuudha ta'e warra gartee ilmoo garaa jirtu kabaju beebii shaw bid'aa dubartiin eegal summaali jennaan guyyaa gartee ulma bayaa dhiqattu guyyaa eega dhaltee gartee hanga silaa bultii hanga teessu san teessee ulma baya baatu bid'aa ajaa'ibaatu eegal miizee qophaawa uffata qophaawa moola deemanii hoteela deemanii qulla yaa'anii akka fedhani cafaran inumaa gartee aruuzaa godhannaa warra jira inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun yaa obboleeyyan kiyya yoomii as dubartiin gartee ulma baharratti aruuza godhachuu eegalte eeysaa fiddeen maallaqa kanaan gartee ulma baharratti aruuza godhachuu eegalte ulamaa'iin gaafattan biyyan jiru wayta dubartiin teeysan gartee maallaqa akkasiisan kana maarriyyoon goona jirniin goona jettee isin gaafattu wanni kanaa shari'aa keessanii jirti jettanii gaafachuu ulamaa'iin biyyan jirtu
uffata gartee jaarsaaf manatti takkaa uffatteen beeyne guyyaa ulmabaa uffattee ganda keessa deemti. uffata gartee manatti jaarsaaf takkaa uffatteen beeyne hoteela dhaqanii hoteelatti itti caffaran. الكنجر قبا غافا قبري بلو سبحان الله العظيم رسول كينيا عليه الصلاة والسلام أكسرا عندما يودع الميت في القبر يرون من دوه قبري كيسا كأميجدو فإنه يسمع قرعا نعالهم سقليت أما والرئيس أولي أتدي بأوما تساتي في صاحب وني في جالي ونصهيرو جربون لكيسا أولا إيساني أتدي بيان سقليت أما جراهن أقاجدا فإن كان مؤمنا يونم مؤمنات إجده فإن الصلاة تأتي فتوضع عند رأسه سلاني أفتي متى سائر ركيسان كأمتي بكني جيزوتي صومني مو في دمي عن يميني بكمر أركسا مرقران كأما والزكاة عن يساره زكان مو في دمي بتران كأماف وباقي الخيرات تحت رجله خيرين أججاتوري شرين الرأوي خيرين برائني ماتي غرغاري هذا فبا غرغاري مو في دمي ميلسا جلان كأما جدا وقا كان يأتون ملائكة النيران ملائكة ور جهنم في فني يروج الرقافة شوف يروج الركتاتو جدا سلاني نرد برتين ما كان انكتاتو جدي خيرين هندنو نرد برتين بچكنا انكتاتو جدي انكتاتو جاني الرادي بسو ويروك فتمثل له كأنما غربت الشمس نمتش أول مكناف أكوان أدول ليت أجرتو اتفاكي فمي جنان دعوني أصلي نئيسا ننسلاتا يا ملايكا نئيسا ننسلاتا جدا أتشكيسة چيسي قلبين سا صلاة الرات يرو الدنيا جرين سابوتو صلاة وانتا صفتيف وقاكنا ملايكان غافي توكو تكون غافتني جنان ربين سباتك النيفي نما عبادة رتوري وانتا إف غافي ملايكا توكو تكون ديبسا يروكنا مسكوتين جنة إساف بنامي وينور له قبره قبرين سامو إساف إبسامي اتبلي فمي ورى جنة تاسفما يا ورى الرعبادة الرافقات تجرتو يا ورى الرسالات الرافقات تجرتو ترانتك أبدو قافة سنة كتعات جلا بوف هلاك جلا بوداف ركو مليكا كتعات مليكاتي في جهنم سنة جلا جابوداف الرج الراك أبدا صلاة ربه اللافسين صلاة ربي لافس تجنان قافة سنة فرمان هنجر الرج الراب اللاك أبدا وركاني في شيء قد أسوى كيسان يو جنة يو عبادة ربي تدبي خيري قدادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نما مسترنا من لما دويسي ولد دبتو دقفته صب في أذنه الآنوك يوم القيامة وياك يا ما رساسة إبداج أبساني بيساني رساسة قول رسانك أنجي مسترنا ما دقفته جاني وانت قول سينا وبليان كين الرقرتي أما يرو تلفوني قرتي دولا مبكا الددا كانت تنارجي تنسلون دي كيسان نما لما أول برجل تو تلفوني تدولا نمني نما كان برجل يكون نما سني نقرتي يوفد ولي مبيكاني يوفد ثلاثة يوفد قرتي مسترا دقاو مرباد كنت تلفون أرفوديتما قرر قبتني جرل شو دقفتي وانا متياسو يا أخي تلفونا متي ست دولي نما براما دقفت شيفتاتي مسترا متي أما أنا دنجني رسول ربي السلام يونم تو كسبرة هذا كي واسطي ما دكي أكنا في أكنا ملته وصوني مسترا سنجتشو باتله إتشتي سنجتشو باتله أكسيفي جينا متشنا براتي منفردو سبتشاتي ماجرا إيجا ملته فو يعني وان انتاني وجتا ولا يروح الدو كراغا بابدو فكاتا حالي كينيا كو يو فكاتو وصون بيني دوكي كيسا ديمنا جتشو وصون بيني كوبي بافني دوكي كيسا ديمنا كدوكين نمتي بوتلي كو بانقبنو جتشو يا أمي الله كفار القوبة قرآن ولاي لنات كبر ستوال كمن بلاي ساعت بلا يا بلاك ساعت نفسال بسا منم بيشجرات لجواني ما ترسا عبيد ناتنت ميستر رقيق وانتي لنبت فكرو ما ياكل عبيد ناتنت ميستر رقيق وانتي لنبت فكرو ما ياكل የራሷን ቢሳታ የልጇን እያየች ሲታመሙ ታማ ተጨንቃ የኖረች የእናትነት ሐቋን አላህ አርጎት ከፍ ከእግሯ ስር አረገው